Ashamaa harka fuudhee jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtu fayyaa keessanii har'allee waa xiqqishuu viidiyoo xiqqoo takkaan isinitti deebi'een jira. Innis maalidhaa waa'ee maalitoo jettan imaan jechuudha. Waa'ee imaan irratti waa xiqqoo jechuun barbaada. Walumaa galatti gorsa xiqqishuu takka akka beekoo wallaalummaa kootitti sinirra beekee osoo hin ta'in akka wallaalummaa kootitti waa isinii qooduun barbaade jechuudha. Egaa wanni ani isiniif qooduu barbaade mucayyoon tuni jalqaba daa'ima ishee kophaa guddisaa turte akka isheen haasoftutti jechuudha. Daa'ima ishee kophaa guddisaa turte daa'imni kiyya immoo bakka guddattee taphachuu eegaltetti gaggaragaluu eegaltetti na jalaa fudhatanii isaan marartee guyyaa san nama na gargaaru dhabee jetti jechuudha dhiifama akkas jettee dubbatti yeroo kana jechuudha. Maali namni tokko gaafa gadi bahee waa dubbatu waan qabatamaa dhugaa jiru irratti tanaan durallee mucaa koo na jalaa fudhatan jettee too viidiyoo hojjettee turte jechuudha. Jalqaba irratti jechuudha. Kun immoo ta'uu hin qabu. Akkasumas immoo hundumti keenya jechuudha wantoota miidiyaa irratti dubbatachuu qabnuu fi wantoota miidiyaa irratti dubbatachuu hin qabne gargar baasnee beekuun dirqama keenya jechuudha. Hundumti keenya waanuma nutti dhufe rakkoo mana keessatti xiqqeessuma shokokiin takka yoo fudhatanis isaanii rakkoo qabu nama isaanitti dhiyatutti himtee saniinuu daa'imni ishee irraa dhiyaatee hin bulle jechuudha. Sa'aatii 10 keessatti viidiyoo san kan waraabde waan tokkoof shamarran keenya hundumti keenya jechuudha. Shamara ta'e dhiira ta'e abbaa fee ta'e guddaa ta'e xiqqaa ta'e waan tokko keessatti mudramina obsa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee wanti miidhamnuuf obsa dhabuurraa kan ka'e jechuudha. Obboleettii koo yoo dhugaa ta'e imaan jechuudha. Dhalli waan nama goone hin qabdu. Sa'aatii 10 dhiisitoo sekondiin 10 iyyuu daa'ima ofiitirraa adda bahuun hedduu ulfaataadha. Xiqqaadha siin jechuu koo osoo hin ta'in baay'ee ulfaataadha. Waaqayyo immoo iyyuu daa'ima keetiin wal si argisiisee deebii akka uummataaf deebistu yookaan immoo namni si dhaggeeffate yaaddoo keessa galuu danda'a jechuudha. Maalirraa akka geesse si eegganna jechuudha. Maaliif jennaan gaafa waa tokko gadi baasee dubbatu xumura isaa namni si daawwatu sun xumura isaa barbaada jechuudha. Nutis akkuma san xumura isaa sirraa barbaadna. Kanaaf immoo daa'ima kee waaqayyo harka keetti si haa ga'u kan wajjin xaartee deessee guddistee asiin geesse hin dhabin gatii dadhabbii keetii gatii haadhummaa rabbii sin dhorkatiin siin jedhashi. Inni biraa immoo yeroo baay'ee jechuudha miidhamtuun shamarran jechuudha. Shamarranidha miidhamaan shamarran dhiirri haguma fe'ellee miidhamu gadi bahee miidhama isaa hin dubbatu. Kanaafuu miidhamni isaa irraa hin beeksisu. Yeroo baay'ee kan muddamus shamarran hin muddamna waan xiqqoos waan guddaadhaafis baay'eetti ariifanna jechuudha. Waanuma xiqqishuu kana immoo guddaa goona jechuudha. Akkasitti warri dhiirotaa immoo amala isaanii keessaa waan guddaallee salphisanii ilaalu. Waanuma guddaa kana akka waa hin taane wayititti ilaalu jechuudha. Yeroo baay'ee kan miidhamee argamu irra guddaan shamarran jechuudha. Waan hundaanuu qalbiin shamarraniitis immoo baay'ee rarraati baay'ee immoo gara laafettidha jechuudha qalbiin keenya walumaa galatti jechuudha. Egaa imaan kanuma jedhee xumuruun barbaada. Rabbii ilmooteetiin addasi hin baasinii ilmoontee ija teeti waan hunda keeti dhugaa dubbachuudhaa fi ilmoo jechuun ija kee kana yoo dhabde lafa arguu hin dandeessu. Egaa ilmoo teetiif haa barbaadu rabbisiin jechuun jaaladha. Egaa hundumti keenya immoo osoo muddamuu baanne osoo obsa qabaanne jireenya keenya keessatti
baay'uma gaarii natti fakkaata jechuudha. Akkasumas namoonni baay'een jechuudha yeroo jaalalatti seenan yeroo bultiitti seenan fakkeenyi isin kaasuun danda'a amma kaamilaallee kaamilaa jechuudha. Kaamilaa namni hin beekne hin jiru. Kaamilaa yuutuubii jechuudha. Isheenis yeroo jalqabaa abdataadhaan walitti dhufan abdataa waliin wal jaalataniit haala gaariidhaan fuula ifaadhaan walitti dhufan jechuudha yeroo dura walitti dhufan. Amma immoo abdataan akka waan abdataan ishee dhiisee jaalala isaatiin miidhamtee inni immoo ishii miidhee deemeetitti jechuudha. Boochi jechuudha. Egaa kuni maaliif barbaachise? Jalqabuma gaafa waasanitti yookaan gara gaa'ilaa haa ta'u yookaan gara jaalalaa haa ta'u yookaan gara hojii wayiitti gaafa seennu wanti kun na baasaa laata gara fuulduraatti itti na fufsiisaa jennee yaaduun dirqama ta'a jechuudha. Waan itti si fufsiisne tokko itti deemtee achi yookaan gidduu geessee fuulduratti tarkaanfii lama tarkaanfattee duubatti deebi'uun bu'aa hin qabu jechuudha. Keessattuu gaa'ila keessatti keessa seenanii keessaa bahuun rakkoo gaa'ila dhugaa gaa'ila seeraa ta'e jechuudha. Keessa seenanii bahuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Jaalala isaa ta'u gaa'ila isaa ta'u keessa seenanii bahuun gonkumaa hin danda'amu. Madaa hin irraanfattu jechuudha. Jaalalas ta'e waanuma barbaaddeyyuu ta'e garuu kan akka gaa'ilaa fi osoo hin beekin osoo jaalalumti waasan raawwadhu jedhee fi miira jaalalaa keessa galtee waan ta'an tokko raawwatteef keessaa waasan keessaa ba'uun baay'ee ulfaataadha. Osoo waasan keessa seenne achi keessatti of hin rakkisin dura wantoota nurra gahu wantoota nuti fuulduratti keenyatti danda'uu qabnu beekutu nurra jiraata jechuudha. Akkasiin isiniin jedha beekuun nurra jiraata jechuudha. Akkasumas immoo yeroo jalqaba jechuudha. Waan sanatti galuuf deemnu kara qoosatitti fudhannee waan kanatti galuu hin qabnu. Gaa'ila isaa ta'u jaalala isaa ta'u qoosaatti fudhachuu hin qabnu. Namoonni baay'een qoosatti fudhatanii jaalalloomaa itti fakkaatu yeroo duraatii fi nama kabaja rispeektii kan jaalatan saniif yookaan wanta irratti hojjetan saniif ilaalcha olaantummaa hin kennaniif hojii isaan irratti hojii isaa ta'u hojii isaa irratti xiyyeeffannoo yoo hin kenninii fi gaafa itti siqtee hojii sanittis ta'e nama jaalatanis haa ta'u gaa'ila kee keessatti itti siqtee waan hunda isaa keessa barattee fixxee jettutti hoo dura itti xiinxalteetti seeniin tariitii duubatti wanti si deebisu jiraachuu danda'a. Maaliif jennaan duuba isaa osoo hin qoratin osoo hin yaadin osoo hin xiinxalin boru wanti kun narra hin ga'u jettee osoo hin yaadin keessa galuun murteessaa miti isiniin jedha. Kun akka gorsaatitti jechuudha. Hundi keenya hirrina mataa keenyaa qabna. Hirrina keenya kana ammoo akkamittiin bakka hir'ate kan namni hundumtuu guutuu miti jechuudha. Karaa gaa'ilaatiinis haa ta'u, karaa jaalalaatiinis haa ta'u, karaa jireenyaatiinis haa ta'u, karaa waan hundaanuu ilmi namaa guutuu miti jechuudha. Karaa amantiitiinis haa ta'u. Egaa waan immoo akka namaati miti. Waan hundaa danda'a. Akka nuti ardii kanarratti wal goonu wal miinee jaalalaan kun immoo wal jaalatee viidiyoo qullaa wal waraabee cubbuu sodaatan gaafa viidiyoo qullaa ishiin ergituuf yookaan itti gammadee ta'uu danda'a yookaan gowwoomsee wantoota garaagaraa jedheenii ta'uu danda'a. Waan addaati jechuudha. Kanaan dogongoranii ijoolleen keenya waan biraatti gaafa seenanii gaafa immoo gadi baasan waan barbaadan gaafa dhaban waan iccitiidhaan hojjetan gadi baasu jechuudha. Ijoollee shamarranii keessattuu kabaja ofiif qabaadha. Kabaja ofiif qabaachuu qabna jechuudha. Kabaja yoo ofiif qabaanne namni illee nu kabaja kana beeka. Har'a waan dubbannu yoo beenne
borumooyyuu waan har'a dubbanne kanatti akka hin qaanofnetti dubbachuu qabna jechuudha. Yeroo dubbannu yeroo kamiyyuu waan hojjennu isaanis jechuudha boru waasan akka itti qaanofne of eeggannoodhaan wanti kun hoon hojjedhe na baasa har'a yoon kan waan kana godhe na baasa yoon nama kana jaaladhe na baasa jaaladhe hoo akkam karaa kamiin jaalachuun qaba jaaladheedhaaf wanuma inni naan jedhe raawwachuun qaba waan naan jedhe qofa murteessuun qaba ani sammuu koo keessatti boruuf jedhee maal murteeffachuun qaba dhaloonni dhufu maal irraa barata boru ilma yoon godhadhe yookaan intala yoon godhadhe intalti maal irraa baratti akkasuma hawaasa duubaa dhufuuf fakkeenya akkamiin ta'a jennee keessatti of laaluu qabna jechuudha ijoollee shamarranii jechuudha. Ijoollee shamarranii sirrumatti jechuudha of laaluu qabna siniin jedha. Maaliif jennaan nutu hanqina guddaa qaba. Asirratti nutu hanqina guddaa qaba. Ijoolleen dhiironni baay'inaan gadi hin ba'anii shamarranuma keenya kan qaama qullaa gadi ba'u kan jaalatee dhabee boo'u fakkeenyaaf kan akka kaamilaa kun jechuudha. Yeroo duraatiif jireenya ishee irratti qoosaa taphachaa kolfaan dabarsaa turte. Har'a garuu gadi baatee boosee gangalattee waa hedduu taatee jechuudha. Wantoonni akkanaa kun mul'achuu hin qabu jechuudha. Akkasiin isiniin jedha. Wantoota akkanaa kanarraa of haa qusannu. Nama tokkotti dhiyaanne maaliif akka itti dhiyaanne beekuu qabna. Sababa hojiitiin itti dhiyaatte miti sababa hojii maaliif akka hojii sun hojii sanarratti xiyyeeffattee wanta hojii sun sirraa barbaachisu yookaan immoo ulaagaalee hojii sanii guutuu qofa. Jaalala soo ta'e immoo ulaagaa jaalalaa guutudha. Ulaagaa jaalalaa immoo takkaa qullaa walii erganii takka ammoo safuu amantiitis cabsanii safuu namummaatis cabsanii wajjin jiraachuu onlaayiniidhaan osoo hin ta'in yeroo wal bira gahaniyyuu kabaja walii qabaachuun barbaachisaadha. Haatii fi manaatiif abbaan manaa tokko kabaja walii qabu nama birattis ta'e kophaa ofiittis ta'e wanta boru isaan itti gammaduu danda'an tokko hojjechuu qabu malee silaa isheenis na jaalatte amma booda giruu na biraan naxxoo kan viidiyoo waraabbadhee harkaa qaba viidiyoo sangadanniisaa maallaqa kee oonaa erguu baatte wanta akkasii waan namarraa faayidaa namarraa barbaada san gaafa dhaban wantoota namaa xuraawaa duraan jaalala keessa seenanii miira jaalalaatiin kan wal fakkeessan keessa seenanii viidiyoo wal waraabuu wal saaxiluun kun gonkuma nurraa hin eeggamu isiniin jedha ijoollee Oromoo keessatti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf naqaanaa yeroo tokko uffata Oromoo uffata kabaja qabu alaabaa uffachaa seeran taane haalan taane raawwachuun hedduu tokko ulfaatadha jechuudha. Dhugaa isiniin jedha in ulfaata baay'ee jechuudha Oromummaa himachuun akka salphaa wayii barbaachisu eenyummaa ofiiti kan nama kabachiisu eenyummaa keenya kabajnee amantii keenya kabajnee hawaasa safuu duudhaa uumaa ganamaa gannee safuu biraa hojjennu irraa of haa eegnu isiniin jedha. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota koo gorsi kiyya kanuma jechuudha. Hagam wallaalummaa kootiti kun jechuudha. Egaa ani qulqulluu ta'ee nama gorsuu osoo hin taane waanuma beeknurraa waanuma nutti fakkaaterraa walii qoonni wal gorsuun wal deebisuun kun waan jiru jechuudha. Har'a yoo wal gorfanne wal deeffanne borummoo bakka guddaa ga'uu dandeenya. Har'a ol kaan borummoo ol kaatanii fuudhanii san jechuudha. Har'a yoo wal hin deebifatin har'a wal hin deebifatin boru yookaan eessatti wal arganii wal deebisu jechuudha. Namni immoo takka bannaan hin deebi'u jechuudha. Egaa odoo hin badin odoo karaa gadi dhiisin amantii kutaadhaan odoo waliin qoodin namni nama ta'ee qofaaf wal gorfachuu qabna jechuudha. Maqaa Oromummaa baannee wanta safuu hojjechuu hin qabnu jechuudha. Kanaan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa yoon balleessee dhiifama guddaa isiniin jechaa waan nafaana turtaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Dogongora jiru koomentii jalatti naa barreessa. Akkasuma warri mana kanaaf haaraa taatan sabskiraaybii gochuudhaan maatii keenyatti dabalatan. Yeroo tokko odeeffannoo akkasii gorsoota xiqqoo waan beekurraa isiniif qooduudhaaf qophiidha isiniin jedha. Egaa nagaan xuraawaa bulaa deebanaa hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti isiniin jechuun jaaladha. Ulfaadhaa kabajamaa.